Akka mooltan nagaa ooltanii jedha. Kam nagaa jirtu baga nagaa taatanii wal agarre. Waanuma gabaabduu oolumaa har'aa mootummaa bilisiginnaa kanarraa hin xiqqoo waa jechuu barbaade. Innis guyyaa har'aa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad Ali araara warra TDF wajjiniinuu mootummaa Tigraay wajjiniin haasanii Afrikaa kibbaatti jalqabamee marroo lama Keeniyaa Naayiroobitti gaggeeffamaa ture. Amma yeroo ammaa kana dajjixinaatii kara Maqaleetti kaabinoota isaa itti gaafatamaa paarlaamaa wajjiniinuu dajjixinaatii kara Maqaleetti ergee jira. Isaanis daandii qilleensaa cufamee ture har'a murteeffannee karaa baqaqsinee dhufnee buufata xiyyaara haluulaa qubannee bannee magaala Maqalee keessa qaxxaamurree masaraa mootummaa Tigraay dhufnee jirraa isin arginee jirraa kan jedhu afayaa'iin paarlaamaa Itoophiyaati Taaggasaa Caaboo gammachuudhaan Dooktar Dabratsiyoon wajjiniinuu walammatanii wal dhungatanii jiru. Kana keessatti wanti arge ofitti amanummaa mootummaa naannoo Tigraay gaafa inni waa hunda sana xibaaru Dooktar Dabratsiyoon homaan jenne taa'eeti taajjabaa ture. Yoo inni ibsa kennu afayaa'iin paarlaamaa Itoophiyaati. Inni ija taajjabbiitiin ilaalaa ture jechuudha Dabratsiyoon. Dhugaadhuma anillee waan isatti dhaga'amu sanatu natti dhaga'amaa ture. Sana dura garuu kana bira hin ga'ini mootummaan naannoo Tigraay gaafa waraana bilxiginnaa Maqaleerraa egaa isaan Maqalee to'anne jedhanii booda daakuu ta'aniiru. Daakuu qilleensa irratti immoo bittimte walitti qabanii deebisanii daakuu gochuun hin danda'amu. Kana booda isaanii dhumatee jira. Nusi aara galfannee jirra. Mootummaa keenya mootummaa sirna qeenxee sirna Minilik deebisnee ijaaruudhaaf xumurannee jirraa jedheeti qoma dhiibee dubbataa ture muummichi ministeeraati. Akkuma kana immoo yeroo sanatti Itaamaajoor Shoomeedha Biraanuu Juulaati. Amma waraana akkuma jirutti xumurree jirra. Waraanni bittinnaa'ee jira. Geetaachoo Asaffaa eessa jira? Geetaachoo Raddaa eessa jira? Kan jedhu qofa barbaannee xamma funaannee walitti qabnee Finfinnee kalcharree galchuudhaaf hojjetaa jirra malee waa hundaa xumurranneerra harkatti galfanneerra jedhanii turanii. Booda jarri akkuma jedhanii biyyee arraabanii ka'u akka bofaa jedhee miti Leencoo Lataa. Leencoo Lataa inni har'a qabsoo Oromoo awwaalee qabsaa'ota ilmaan Oromoo irratti waraana bilisummaa Oromoo irratti duulaa jiru kunii jechuudha.
isaan inni amanamanii isaan biyyee arraabanii ka'uu jechaa ture yeroo sana jechuudha. Biyyee arraabanii isaa ka'anii dammas arraabanii jarri ega jarri dura daakuu ta'aniiru daakuu qilleensa irratti bittinnooftee daakuu qilleensa irratti bittinnoofte deebi'asanii daakuu gochuun hin danda'amu maaliif qilleensi fudhatee deemeedha wantichi. Jedhanii booda ka'anii lolanii waraana biltsiginnaa waraana mootummaa shaabiyaa liyyuu humna addaa naannawa amaaraa faannoo xiillessaati waraana naannoo affaar wajjin jechuudha. Kaaba shawaa gaani. Jarri gaafa kaaba shawaa gaan sana silaa addunyaa tana kan itti taphataa jiru mootummaadhuma lixaa kana Abiyyi wajjiniinis dhufanii achitti hudhanii boollatti si darbuu wayyamu. Masaraa Minilik irraa morma si hudhanii boollatti si hudhuu wayyamu. Waan nuun jettu dhageessa, waan nuti siin jennu dhageessa jedhanii waadaa seensan jechuudha. Lakkii maaloo na baraaraa. Anaafillee salphina. Biyya kanaafillee salphina. Na baraaraa waan isin jettan hundumayyuu nan guutaa isaaniif jedhee waadaa seene warra mootummaa naannoo Tigraay kanaanis isin amma akka kaleessaa sanaa masaraa Minilik qabannee bulchina yoo kan jettan taate dubbiin salphaa hin ta'u. Oromooni amma yoonaa qabsoo isaa jabeessee itti fufee jira. Naannee isinumaa fi uummata keessantuu gaaga'ama. Mootummaan amma jiru kun waan isinirraan gahe, miidhaa isinirraan gahe, waraana isinirratti labse. Isa kanaaf waan balleesseef dhiifama isin gaafata. Qabeenyaa fi gaaga'ama ilma namaatirraan gahe immoo gumaa ni baasa. Isin amma yoo Maqaleetti deebitan isinii wayyaa. Maqaleetti deebi'aa. Yoo kun immoo hin ta'u jettani karaa adda addaatiin waraana deemaa jirutu jira. Abiyyi wajjiniinuu walii galchinee yoo jarri kun isinirratti garagalanii isiniif hamaa ta'a jennaani. Warri kunis Maqaleetti deebi'uu murteeffatanii Maqaleetti deebi'anii inni kun egaa Maqaleetti deebi'anii booda Abiyyi immoo reenjarii isaa gadi baasee lola guyyaa takka hin lollu. Lola gaaf tokko lolee ittinaan jenne reenjarii isaa uffatee naannoodhuma kaaba shaggar sanaa fi xiqqoo kara wallootti agarsiiseeti. Isa faranjiin walii galchitee ilmaan Tigraay Maqaleetti deebiste injifanneerra Maqaleetti dachaafneerra jedhanii labsatanii jechuudha. Haa ta'u garuu abbaan akkatti ufimu beeka, ollaan akkatti beekutu beeka, akkatti beekutti beeka. Namuyyuu isa kana akkatti beekuu qaba jechuudha. Dubbiin amma har'aa kun araarri Hasan mariin kibba Afrikaatii fi Keeniyaatti ta'ee fi dajjixinaatiin amma har'a amma Maqaleetti deemame kun ka'umsi isaa bakkee sanaa kana namuyyuu akka hubatuuf jechaan waan kana jechaa jira jechuudha. Namuu akka beekutti beeka, akka hubatutti hubata. Mootummaan biltsiginnaa garuu injifannoo kamillee akka mootummaa naannoo Tigraay irratti hin galmeessine namuyyuu isa kana beekuu qaba jechuudha. Cufaayyuu yakka duguugiinsa sanyiitiin waliigala Itoophiyaa keessatti waan raawwateen yoo
mana murtii era addunyaatti akka hin dhiyaanne waan kara fuula duraa eegaa jirrudha jechuudha. Maaliifi duguuggaa sanyii biyyattii sanarratti mootummaa naannoo Tigraay, saba Tigraay, uummata Tigraay irratti raawwatan, uummata Oromoo irratti raawwatan, raawwatamaa jiru. Inni kuni mootummaaleen addunyaa qorannoon irratti haa gaggeeffamu jedhanii qorannoo irratti gaggeessuudhaaf qaama waan kana godhu ramadanii Abiyyi immoo inni kun akka biyya keessa hin seenne inni kuni nu saaxila jedhee sodaa isaa irraa kan ka'e akka seenne dhoowwaa akka jiru kanatu deemaa jira. Kanaaf har'a wanti ta'aa jiru kunii fi dajji xinaatiin Maqaleetti deemame kuni waan balleessinu hundumayyuu bakka buufnaa. Daandiin qilleensatis banameera kunoo karaa saaqnee jirra har'a. Badii hunduma balleeffamee fi qabeenya gaaga'ame hundumaaf kan baankii, kan teeleekominikeeshinii amma yeroo gabaabaa keessatti jalqabaa. Isa kanaaf isinumti nu eeyyamaa malee nuti waan balleessinu hunda hin guunna kan jedhu karaa afayaa'ii caffee mootummaa Itoophiyaatiin dhaamsi kun darbee jira. Isa kana gaa waanuma waliin argina. Egaa waan kana hunda kan dubbisaa jiru ana akka Oromootti. Egaa Tigraay irraa haga kana mootummaalee addunyaa wajjin dirqama mootummaaleen dhiyaa kun irra kaa'e fudhachuu wajjiniin Oromoo irratti waan xiyyeeffatametu jira. Isa kana nan fudhadhaa waan isaan na gaafatan hundaa nan guutaa fi bakkattan isaan deebisee ijaaraa. Yakka mootummaan Eritiriyaa irratti hojjete hundumaafuu itti gaafatama fudhannee waan bade hundumayyuu bakka buufna. Mootummaa naannoo Eritiriyaatis akka biyya kana keessaa bahee naannoo Tigraay keessaa bahee biyya isaatti deebi'u waraana isaa akka baasu hin taasifna jedhee waadaa gale. Kan Oromiyaa garuu kan Oromoo kan Oromiyaa gaafa guyyaa kana jedhee lolli kaabatti dhaabbaterraa kaasetti duraanuyyuu waggaa 4 guutuu waraanaatu ture. Waraana waggaa 4 guutuu turerraa dabalataan dirooniidhaan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa faannoo Abiyyi leenjisee hidhachiisee galateeffate sana Oromiyaatti bobbaasee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasisaa jira. Oromoon mootummaa naannoo Tigraay irraa waan tokko barachuutu isarra jiraata. Siyaasa adda addaa otoo hordofaa jiranuu, kaayyoo adda addaa odoo hordofaa jiranuu, paartiin siyaasaa biyyattii Itoophiyaa sanatti seeran galmaa'ee jirullee waliigalteedhaan, wal hubannoodhaan jaarsa sooratama ba'e hundi fuula isaa diina isaa irratti mootummaa nama nyaataa sirna qeenxee kanarratti xiyyeeffatee jechuudha. Wareegamni kaffalame xiqqaa miti. Abbootii isaanii kan bara dheeraa qabsoo tana keessatti umurii isaanii dabarsanii dargii injifatanii mootummaa ta'anii biyya bulchaa turanii fi sooratama ba'antu qawwee qabatee gammoojjii Tigraay seenee wareegama kaffalee jechuudha. Oromoon har'a akkas godhaa jira yoo jenne warrumti kaleessa qabsoo keessatti umurii isaa dheeraa dabarseeyyuu as garagaleeti ilmoo isaa nyaachaa jira. Ilmaanuma ofii guddise. Ilmaanuma ofii qabsootti bobbaase. Seenaa qabsoo Oromoo barsiise. Seenaa Oromoo barsiise. Caba Oromoo, cunqurfama Oromoo, sirni mootummaa Itoophiyaa jedhamu kuni Oromoo maal akka godhe barsiisee, hubachiisee, qaree isa kana dhugoonfatee dhaloonni qabsootti makamee har'a kufaa kuffisutti itti garagalee nyaachaa jira. Inni gara biraa bara Oromoo protestii kana dhaloonni qubee innumti kaleessa wajjiniinu
Oromoo protestii keessaa qooda fudhachaa ture. Har'a harcaatu waan xixinnoo mootummaa kanarraa harcaafachuudhaan qabsoo ilmaan Oromootitti danqaa ta'aa jira. Sanumayyuu immoo miidhaan ilmaan Oromoo dachaa waggaa 150 Oromoo miidhaa ture sanarra dachaa warri kaleessa ilmaan Oromoo haadha Oromoo harma muraa turan. Oromoo jiraatti awwaalaa turan. Oromoo harka muraa turanii fi biyya Oromiyaa keessa mana sagadaa charchii taabota muka qaruudha muka soofanii maqaa amantiitiin Oromiyaa keessa faca'anii lafa Oromoo qabatan. Har'a garaganii ilmaan isaanii yeroo ilmaan Oromoo morma muraa jiru kana wajjiniinuu taa'anii wuskii dhugaa halkan wal gindannasaa bulaa qabeenya Oromoo qisaasaa lafa Oromoo isaaniif dabarsanii gurguraa isaanin qubachiisaa ilmaan Oromoo buqqisaa. Har'a ilmaan Oromoo bahaa fi lixaa kibba Oromiyaati dhufanii Finfinnee qubachuudhaa fi waraqaa eenyummaa gaafataman. Ilmaan kun kaleessa garuu maqaa maastar pilaanii Oromootiif jaallan isaanii isaan biraa kufaa ture. Baharraa, lixarraa, kibbarraa. Har'a Wallaggaarraa yoo dhageenyu Burraayyuu keessa Oromoon dhufee qubatu yoo waraqaa eenyummaan qabaanne yookaan lixarraa dhufuun isaa yoo beekame Finfinnee keessa halkan tokko hin bulchan. Kun immoo dhugaadha. Maaliif duula deemaa jirutu Abiyyi akka faranjiitti matetti waa'ee dhuma Tigraay kanarraa wajjiniinuu wal na araarsaa malee waraana adda bilisummaa Oromoo inni shanee jedhee maqaa kiristinnaa akkuma kaleessa naftanyoonni gaafa biyya Oromoo qabattu lafa Oromoo maqaa itti moggaasan maqaa xurii itti moggaasan maqaa Oromoo maqaa xurii itti moggaasan badhaasaa gamteessaa wayyeessaa fi maqaan Oromoo duudhaa Oromoo maqaa mukaati moo maqaa baalaati maqaa mukaati moo maqaa sa'aati jedhanii akkuma xureessa sanarraa fuudhanii maqaa Walda Goorgis Gabra Mikaa'el Gabra Goorgis Walatta Maariyaam Gabra Maariyaam itti moggaasaa turan. Har'a immoo Abiyyi maqaa shanee Oromootti moggaaseeti qabsaa'ota Oromoo kaleessa qeerroo fi qarree kaleessa wayyaanee isarraa ariitee isa masaraa Minilik isa galchite shanee itti moggaasee maqaa shanee kana immoo hattuu saamtuu Oromoo ajjeeftuu qabeenya Oromoo saamtuu qotee bulaa Oromoo ajjeeftuu godhanii maqaa xureessanii maqaa kanaanii warra kana kan hidhachiisu warra kana kan bobbaasee warra TPLF kan isaanii wajjin finnaani warra kanaanii akkuma godhee tanan bakka qabsiisaa jedhee faranjii afaan qabsiisee inni hin beeka isaa warri kun eenyu akka ta'e hin beeka waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e hin beeka garuu hattuun Oromoo saamsisaa jiru shanee ufuma ijaarratanii shanee jedhanii maqaa itti moggaasaniiru shanee sana immoo mootummaan humti ijaareera baajata itti ramadee Shimallis shanee wiigii shanee ijoollee rifeensa akka magariisa taasisee shanee maqaasaa uume isa sanaan qotee bulaa saamaa jiraachuun dhugaadha. Qotee bulaa ajjeesaa jiraachuun dhugaadha. Ifattii fi al ifatti. Ifattii fi al ifatti mana qe'ee Oromoo gubu barbadeessu. Ifatti ijoolleen teessan waraana bilisummaa Oromoo shaneetti makamteedhaan kallattiidhuma waraanni mootummaan hidhachiise lafa Oromoo gubaa jira, qe'ee Oromoo gubaa jira, Oromoo qe'eerraa buqqisaa jira, mana hidhaatti guuraa jira. Maqaa ilmi isaanii waraana bilisummaa wajjin hidhatee jiruuf haati hidhamaa jirti, mana hidhaatti ajjeefamtee reeffi ishii bahaa jira. Abbaa fi haati mana hidhaatti gidirfamaa jiru, ajjeefamaa jiru jechuudha maqaa ilmi isaa ba'a.
waraana bilisummaa. Inni kun ifatti. Alifatti immoo shanee uummatanii maqaa shaneetiin qe'ee Oromoo gubuu, Oromoo saamuu, qotee bulaa Oromoo dirqisiisanii horii gaafachuu. Akka kanatti ilmaan Oromoo gidirsaa jiru. Akka kanatti ilmaan Oromoo gidirsaa jiran. Isa kana mootummaa addunyaatti warra kana kan hidhachiisaa jiru TPLF. Yoo TPLF wajjin araaramne, yoo isaaniif waan isaan barbaadan nan guutaa fi hin guunnaa fi isa warra kanaa isin hin dubbatinaadha jedhee faranjaman. Kanaaf Oromoon afaan qabachaa hin jiru. Garuu ammoo isa inni afaan cufsiise kana afaan ofii saaqachuudhaaf qabsoo ofii jabeessee itti fufu. Karaa lama. Tokko bakka inni seenee faranjii afaanii fi gurraa fi ija cufe kana hayyoonni Oromoo waajjira kana seenanii banuu waan Oromoon itti jiru agarsiisu. Gaaffiin Oromoo maal akka ta'e agarsiisu. Yoo gaaffiin ilmaan Oromoo gaaffiin Oromoo yoo hin deebine taate rakkoon biyya sanaa hin hiikkatu jedhanii amansiisuun kan irraa eegamu hayyoota Oromoo. Abaarsa qabnu hin beeku. Seenaa kijibaatiin kan biyyattii sana jiraachisaa jiru tokko hayyoota Oromooti. Baay'een isaanii hayyoota Oromooti. Oromoo xureessanii, Oromoo balleessanii, maqaa balleessanii, ofii nafxanyoomanii, amaaromanii kan maqaa biyyattii sanaa jiraachisaa jiru walakkaan hayyuu Oromooti. Yoo as deebinee waan keenya dhugaa qabu, waan harkaa qabu. Inni qabsootti jiru kun, inni qabsoodhaan dhaadatu biyya faranjii kanarraati. Dhugaa Oromoo kana faranjiitti himanii balbala Abiyyi cufe sana saaksisu. Inni kun waan hayyoota Oromootirraa eegama. Qabsaa'onni ilmaan Oromoo, deeggartoonni qabsoo Oromoo. Oromoon har'a wareegama maayyii kaffalee yoo wayitti hin baane ammallee duguugga sanyii amma nutti jalqabe kun morma muramuu amma namoota muraasaa fi miti kan iyyaa jiru. Guutummaan guutuu Oromiyaatitti deemuuf deemu. Isa kanaaf immoo Abiyyi faannoo shaakalsiisee, hidhachiisee Oromiyaa keessatti warri Oromiyaa keessa jiraatan Amaarri Oromiyaa keessa qubatee jiru. 100,000 haa ta'u, 50,000, 10,000 haa ta'u, inni marti isaanii hidhate, isaan marti isaanii hidhatanii jiru. Kan hidhachiise immoo mootummaa. Dabalataan naannoo Amaaraatirraa faannoo bobbaasanii jiran. Faannoon suni kami? Faannoo Abiyyi leellisu sana. Faannoo biittisaa Itoophiyaan jalaa hin tuqamti taananiini har'as hin qabsaa borullee itti fufaa isas jedhe sana jechuudha. Isa beekumtii kenneef sana. Beekumtii waraana kaabatti ilmaan Oromoo dhumaa jirtu sanaaf isaaniif beekumtiin kennine beekaa. Kan waraana kaabatti ta'e sana kan qabsiise ilmaan finxaaleyyii Amaaraati. Kan itti dhume ilmaan Oromooti. Finxaalayyiin faannoo Amaaraa immoo naannoo Tigraay dhattee hin lolle. Ishiin kan lolte walloodhaa as gadi Oromoodhaan. Walloodhaa as gadi. Ittiin milkoofne malee walloo sanyii duguuggaa irratti raawwattee jirti kun waan paarlaamaa keessatti dubbatame. Faannoon tun immoo magaala Finfinnee keessa bu'uureffattee maqaa artistoota Amaaraatiin, maqaa weellistoota Amaaraatiin Yeminilik Zamachaa jetteeti mataatti hidhattee gubbaadhaa gaafa ilmaan Oromoo TDF wajjiniin kufaa kuffisaa turte sana ol ergamte. Ishiin immoo qotee bulaa Oromoo lafarraa duguugaa turte. Ishiin biyya faranjii kanaa galte. Ishiin biyya keessa Finfinnee keessa maqaa artistiitiin jiraatti. Hundi isaaniitiyyuu baajii Yeminilik Zamachaa jedhamu hidhatanitti ilmaan Oromoo walloodhaa gadi amma kaaba shawaati. Har'a immoo gaafa araarri warra TDF wajjin jalqabamu kallattiidhaan fe'amanii Wallaggaatti dhaqanii morma ilmaan Oromoo muraa jiranii haadha Oromoo mana keessa gubaa jiran. Zen duulli amma akkuma jirutti maal ta'ee jira? Oromiyaatti gadi bobba'ee jira jechuudha. Amma Oromiyaa keessa sanyiin duguuggan gaggeeffamaa jira. Waan kana kan godhu Abiyyi waan lamaaf.
Tokko yoo Oromoon injifatee dhufes ta'e karaa araaratiin karaa mariitiin dhufa yoo ta'e Abiyyi barcumarra buluun isaa haa badan hin ta'u Oromoo biratti. Maaliif Oromoon eenyuun akka filatu eenyuun akka deeggaru ifatti argaa jira. Inni har'a waraana isaa kana jiraachifate kun duulli kaaba samii fi lafii fi faandoo maal itti bobba'e kan hunda waraanni bilisummaa Oromoo kan dandamatee jiru ummanni isaa guutuun waan isaa wajjin hin jiruuf. Oromoon guutuun qotee bulaan Oromoo waan isaa wajjin hin jiruuf. Daldalaan Oromoon guutuun waan isaa wajjin hin jiruuf. Oromoon biyya keessaa biyya alaatii hundi waan isaa wajjin jiruuf. Kanaaf gaafa Oromoo wajjin gattaa'ee haasa'e gaafa Oromoon dhufee kara barcumaatti as dhufu Abiyyi halkan tokkoof akka umurii hin qabaanne ni beeka. Kanaaf amma waan qabu hunduma warra soddaasaa warra leenjifatee faannoo dabalatee Oromootti bobbaasee Oromoo cabsee harka kennachiisuudhaaf kutatee jira jechuudha. Isa kana yoo kan itti milkaa'u ta'eedha. Kanaaf Oromoon akkuma kana qabsoo isaatti cichee akkuma warra TDF mootummaa naannoo Tigraay sanarra mootummaa akka mootummaatti ta'anii wajjin haasaa jiran akkuma mootummaa Tigraay itti cabsanii lolanii yoo diina kana ofirraa cabsanii ofirraa hin deebisne dhumaatiin sanyii duguuggan salphinni ilmaan Oromootti as deemaa jiru salphaa ta'uu hin danda'u. Tokko Abiyyi kanaaf kan lolaa jiru. Inni gara biraati sirni Minilik inni kaleessa ittiin kakatee paarlaamaa gaafa jalqaba irbuu seenu biyyattii sana bulchuudhaaf ittiin kakate suni yeroo jalqabaatii fi maayitiif biyyattii sanarraa buqqa. Isa kana immoo kan godhu qabsoo ilmaan Oromooti. Abiyyi immoo suni buqqa'uu irra inni addunyaa kanarraa dhabamuudha kan barbaadu. Maaliif? Nugusummaa haati isaa abjuudhaan argiteef sana inni nugusa ta'uudhaaf abjootu sanatuyyuu harkatti badaa inni suni harkatti baduu irra inni badee dhabamu. Odoo sirni Minilik hin dhabamin inni dhabamuudha kan filatu. Waan kana lamaaf jecha Oromoo balleessuudhaaf waan danda'u hunda godha namni. Waan danda'u hunda gochaa jira. Hin godhasii waan danda'u hunda gochaa jira. Kanaaf Oromoo abbaatu of maraa jedhe bofa. Okaa Oromoon badu okaa immoo sirna kana balleessee sirna ofii biyya ofii ijaarratee ittiin jiraachuu. Har'a biyya sana murteessaa fi qajeelchan warra sirna Minilik sirna qeenxee abjootu Biraanuu Naggaa Andaargaachoo Tsiggee Abiyyi Ahmed isa kanaa fi Abin Baaldaraas faannoodha. Isa Abiyyi gubbaadha የአማራ ፋኖና ኦሮሞ የአማራ ሸኔና የኦሮሞ ሸኔ jedhu kana isinitti fakkaatin. Kuni over coverii inni kun waan gubbaarra dibanii ittiin deeman jechuudha. Garuu sana asitti ilmaan Oromoo har'a mormatu muramaa jira. Ilmaan Oromoo har'a haati Oromoo har'a ulfa baatii 8 garaatti baattee ilmoo waggaa 3-4 harkatti qabatteeti mana keessa wajjin gubachaa jiru. So kanaafi ummanni Oromoo isa mootummaa naannoo Tigraay irraa ta'e kanarraa arguudhaan akkamitti qabsaanii akkanatti kabaja ofitti horanii nuyi hoo akkam jirraa gaafa ilmaan Tigraay baqee mootummaan akka jirutti duula itti banu addunyaan guutuu wajjin dhaabbataa ture. Kan Oromoo kuni maaliif? Aawwaa fi dadhabina bakkee jiru kana guuttanne keessaa fi alaa halkanii fi guyyaa qabsoo keenya irratti hiriirre beekaa. Qabsoon afaan qawwee qofaan miti. Afaan qawwee murteessaa fi murteessaadha. Kan kabaja namatti horu qawwee. Kan kabaja ilmaan Tigraayitti hore qawwee.
kan kabaja namatti horu, kan kabaja biyyatti horu qawwee. Sanaa wajjiniin siyaasa, dipiloomaasiin, hawaasa ofii ijaarrachuun, hawaasa ofii bakka jirutti walitti mataa walitti qabuun, hawaasa ofii waan deemaa jiru hubachiisuun, inni ani qabsoon kun na ilaallatti jedhu hojii mana isaatii jechuudha. Oromooti. Barri 2023 as dhufu kuni kan Oromoo gara tokkotti baasu akka ta'u abdii guddaan qaba. Waaqayyo garuu gara cabiinsa Oromootti nun baasin. Waaqayyo garuu Oromoo kara injifannootti haa baasuun jedha. Ammaaf kanuman jedha. Kanaaf waan dogoggorri keessa makamellee yoo jiraate na of kolchaa. Dhalli namaa kabaja namummaa qabuu fi mirga addunyaa kanarratti qabu guutuu yoo qabaate guutuu namaa jedhama. Sabni keenya ummanni Oromoo miliyoona 60 jennee himannu kuni har'a salphina keessa jira. Qe'ee keessatti gubachaa jira. Qe'ee keessatti salphachaa jira. Qe'ee keessatti faarruun keenya irratti hin faarfatamu. Alaabaan keenya irratti hin dhaabbatamu. Oromoon Finfinnee irraa maal qabaa? Akka nama biyya biraatii dhufee tokkotti. Inni kun Oromoon biyya isaa irratti yoo mirga isaa hin qabaanne salphina. Namni mirga guutuu hin qabaanne biyya isaa keessatti nama guutuu miti. Sabni biyya isaa keessatti mirga guutuu hin qabaanne saba guutuu miti. Sanummayyuu ilaalaa saba bicuu miti Oromoon. Har'a Finfinnee keessatti kabaja kan qabu ilmaan Goojjamiif Gondar miila duwwaa qumxaa kaawwattee dhufteetu kabaja qaba Finfinnee keessatti. Ilmaan Tufaa Muunaa, ilmaan Galaan Finfinnee keessatti har'a kabajan qabu. Akka sabaatti kabaja dhabnee salphina qabna. Nuti nama guutuu miti, saba guutuu miti. Saba hir'ummaa keenya kan ammoo kan guuttannu qabsoo keenyaani qabsoo keenyatti haa bobbaanu jedha. Egaa waan kana hunda dubbachuun gahaa natti fakkaata. Bakka har'a mootummaan naannoo Tigraay warri tagaaruu jiran ilaalaa. Immoo maal hir'annee kanallee keessa of laalaa. Itti Waaqayyo nuuf haa guutu haa jabaannu jedhaa galatoomna.